Ana dhufu baga nagaa dhuftee siin jenna. Baga nagaanne danisinis galatoomaa. Egaa gara artist Salihaatti otuun jira meegara Wallootti imallume qalbiin nuti deemtee ta'aa Salihaanii yeroo baay'ee akkuma beekamu xiyyeeffannaan ishee guddaan hawaasa keenya gara Walloo jiran irrattidha. Kanuma wajjin wal qabatee egaa imala Walloo akkamitti adeemsisuuf deemaa jirti mee? Meegaa bal'inaan artist Salihaa Samiin kan nuti himtu ta'a garuu waan uummata Walloorraa too artist Salihaa Samiirraa dhaqee dura xiqqoo dubbachuu fi daawwattoota keenyas yaadachiisuu fi akkuma beekamu egaa uummanni keenya Walloo Kamiseetti kan argamu godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti argama. Uummanni kun egaa alagaa sirna nafxanyaa sirnoota hedduu uummata keenya cunqursaa turan uummata Walloo kana cunqursaa turanii uummanni keenya walitti argamu afaansaa, aadaasaa, seenaasaa, eenyummaasaa, amantiisaa yeroo dheeraadhaaf hacuuccaa guddaa keessatti qabatee har'a ga'ee jira. Har'allee roorroon sun waan hir'atee waan irraa deebi'e fakkaatu. Haa ta'u malee tokkummaa qabaniin roorroo yeroo adda addaatti ofirraa caccabsaa turanii har'as caccabsaa jiru. Bal'inaan egaa artist Salihaa Samiin yeroo adda addaa gara Walloo uummata keenya fageenya irratti argaman akka Raayyaa, Matakkal, Walloo deemuudhaan kan artistoota hundarraa adda ishee taasisu kanaadha. Aadaan bakka sanaa, afaan bakka sanaa, seenaa fi duudhaan bakka sanaa maal akka fakkaatu yeroo baay'ee suukaneessaa yeroo itti hojjechuun baay'ee jabaataa ta'e keessatti aadaa sana gara hawaasaatti fidee akka mul'atu hedduu kan dhamaatee ture. Keessattuu Raayyaa waggaa 2-3 darbee Raayyaa deemuudhaan kan isheen hojjettee hawaasa keenya biratti fudhatama hedduu argatee artist Salihaa Samiin beekamtii ishee kan baay'ee dabalee ture. Ammas egaa kan wal qabachuudha immoo Walloo hawaasa keenyaa keessatti yeroo baay'ee artist Salihaa Samiin yogguu jennu Raayyaa wadoodha kan ta'u keenya keessatti haa ta'u gaamee garuma isheetti adeemnu gaa isaa hafe immoo ishee wajjiniin kanaa sotaa mee artist Salihaa mee otoo gara gaaffatteenyaa fi akkasumas immoo gara konsartii kan keetti maal akka qabaatu hin darbin dura mee ji'oottan 2-3 darban akkasumas immoo torbee 2 darban 3 keessaa haalli hawaasni keenya Walloo keessa turanii fi akkasumas yeroo ammaatti keessa turan akkamittiin ibsitame? Haalli yeroo amma achi jiru yeroo kana akka achirraa hubannetti fi argaa jirrutti illee hedduu waan nama rakkisaati. Intas gabboynee namoonni keenya kaachii ammallee rakkoorra jira. Keessattuu namni iddoo garagaraatti buqqa'ee jira, mana isaarraa buqqa'ee faffaca'ee jira. Amma 7-3 torbaanuma kanarraa yoo haasoyne akkaataan mootummaan naannoo sanilleen waan waraana isaa kan naannoo sanii facaasee manni gabbahee qotatuu hin dandeenye sodaa garagaraa keessa jira. Hidhaatti nama guuranii jiranii wantootni akkasii irraan dhaabbanne still Oromiyaan naannoon biraa hedduu irra tasgabbii fi nagayaan jiraachuu ni argina. Garuu naannoo Walloo Oromoonni achi jiru rakkoo keessa jiru jechuudha. Kana bara dheeraadhaaf keessa jiranii wanni isaan adda godhu ni falmatu. Ofirraa dhoorkuu duuban deebi'anii naman tuqanii nama isaan tuqe immoo dhiisanii difeendiif godhuu jechuu kiyya. Kophaa isaanillee ta'anii hubatanii Oromoon maal akka taate, mirgasii eenyu akka taate, akkam akka nama jaalattu, daangaa akkatti nama dabarree kana hunda laalee namni respect walii godha, waliif kabaja jechuudha waan hunda. So kana irdina mul'isaa kuni adeemsaan wal barsiifnee akkamitti jiraatti addunyaan, namni akkamitti eenyummaa nama tokkoo kabajaaf wanni hundinuu kabajee nama kana daangaa osoo ittiin dabarre maalummaa isaatiin akka if godhee ittiin boonee deemu kabajuun seera addunyaa keessa waan jirurraa namni uumamaan waan beeku. Wantootni akkasii nu biratti irdina hedduu jira. Wanta Oromoo kana akkasitti baratan jeetiin yaadaa. Keessaafuu amma waan Walloo qopheessinu kana wanni tokkoffaan kana goonuufis tokko sani gabbahanii uummata isaanii keessatti mul'atanii beekan naannoo sanirraa jechuu.
hireen kun argatanii hiree kana gara Finfinneetis dhufanii namni isaan kun kophaa jiran je'ellee ilaalu fira akka qaban. Isaan illee koptummaan akka ittiin dhaggeeffamne gabbahanii wal keessa deemanii namni yeroo sallaaleetti otoon feenis kabajaa jechuudha. Daangaas ittiin dabruu jechuudha. Wantoota akkasii uumuudhaaf not only Walloo qofa keessatti osoo hin taane sabaaf sablammoota hundatti jechuudha. Wanti akkasii baratamuu qaba. Kanuma kanaaf gaafa itti deemutti jiranillee. Ayee galatoomii artist Saliha mee xiqqoo gara duubatti si deebisa akkuma silaa asii waliin dubbachuuf yaalletti uummanni keenya Walloo yeroo dheeraadhaaf uummata keenya Oromiyaa keessa jiran gargar cituudhaan egaa akkuma beekamu Kamiseen naannawa Oromiyaa keessatti argamti naannawa Amaaraa keessatti argamti mootummaa naannoo Amaaraa jechuuti. Yeroo adda addaatti egaa acuuccaa sirna cunqursaa adda addaa sirna nafxanyaa dabalatee sirnoota hedduu keessatti aadaa isaanii eenyummaa isaanii fakkeenyaaf nama Kamisee tokko yoo argine nama aadaa isaa sirriitti boonu nama Oromoo ta'uu isaa sirriitti himatu more proud ta'ee argina yeroo baay'ee jechuudha. Mee akkamitti maaltu isaan gargaare tokkummaa kana kan isaan utubee amma yeroo darbee yaadannaa lola hamaatu irratti gaggeeffamaa ture more injifannoodhaan ofirraa qolatanii turan. Uummanni kun garuu diina mee kana akkamitti ibsita akkamitti laata? Roorrootu isaan gargaare. Maaliif seete isaanis Oromoodha kutaaleen biraa hundinuu tan Oromoo hundi Oromoodha Oromoon uumamaan sirna gadaa waan qabnuufi abbootii keenyarraa waan hedduu wal dabraa waan nutti dhufeef namni san hin beekne illee mana keessatti waan hedduu abbootii keenya obboleeyyan keenya kanurra gurguddaarraa waan barruuf something in common qabna jechuudha gootummaa sanii fi waan Oromummaa kun tokko bakka hundatti garuu kan Walloo roorroon daran isaan cimsite jechuudha fakkeenyaaf yoo waggaa 6 dabre kana keessa laaltee qeerroon bara meeqaaf karaa garagaraatiin Oromoon falmataallee turu uummanni waliigalaan ha'uun sun maaliifi roorroodha jechuudha hogguu wanti takkasitti heddummaatee cimtee yeroo dheeraaf deddeebite osoo hin beekne waan lafaa sakaasu waan if duuba sin deebisne tokkotu jira uummanni Walloo bara 100 meeqaaf kana keessa jira jechuudha bara 150 nuti amma qabsoon Oromoo eegaltee jennaa akka waliigalatti bara 100 meeqaan nu dura jiru jechuudha akkuma Oromootu jechuudha isaan kuni so namoota akkasii gootummaas irraa barannaa sabboonummaas irraa barannaa fakkeenya uffata isaanii yoo laalte akka ati jette yeruma dura laalanu wanni beekaniif uummanni Walloo magaalaa keessaas alas Finfinnees yeroo dhufan uffata aadaatiin deemu ifirraan baasan yoo ol qaxxaamurtee deemte gara raayyaa bakka silaa hamaa raayyaas Walloo wanti tokkichaan nuti ifirraa nu harkaa fudhatamuu dadhabde uffata kanaa. Kanaafi arrallee yeroo raayya Oromoo miti jaamu ragaan ifa ta'e tokko mul'ata jechuudha. Waan jarri shirrixii jo'uun san maqaa saniin illee waa meeqatu jaamaa miti ragaadha khalaas kun hundinna wantoota akkanaa isaan adda godhaa. Hanagaa wallaalummaa fi hubannoo dhabuu garagaraati akkuma reefu jennetti fuuldura immoo namuu waliif baree wal kabajee akka jiraatu abdiin qaba jechuudha. Hayyeegaa meegaa gara konsartii keettis amma deemuutiif jirta gara Finfinnee irratti qopheessuudhaafi mee konsartii Walloo hojjechuudhaaf maaltu si kakaase galiin achirraa argamu maaliif oolame? Wanti na kakaase yeroo kana akkamitti gargaara akkuma Oromoo waliigalatti akkamitti namatti gabbaafna maaliin gargaara maal gochuun danda'a jedhee yaalii gochaa ture sirba jalqabaani waggaa 2004 baase sirba akka biyya kanaatti jechuudha sirbi kiyya kan jalqabaa waa'ee Wallooti Walloon Oromoodha kan jedhu yeroo sanitti namoonnummaan keenya kun hubannoo Walloo yeroo hin qabnetti Oromoo taane eessaanii jara Oromoodha nuun jetta atuu jara jaanii maqaa saniin illee nawaamaa turan like waa hedduu keessan dabre jechuukooti amma alhamdulillah kun hundi hubatame wantoota kana akkamitti gabbaasna waan ji'oo tokkoffaa lammaffaa amma immoo keessattuu waan achitti teherraa maatii baay'eetu wareegame ilmaan hedduutu du'e amma hanguma dhiyoo kanattu namoonni 19 du'anii namoonni 37 qaama irdhatanii
buqqa'anii manni barumsaa ijoollee xixiqqoon keessa qaraatu kun hundi diigamee akka asii ilaallu kana miti. Ijoollee Walloo tan babbareeddee dubbattu tana miti. Keessa yoo laalle amma eega lolli akkanatti babal'atee miti gaafuma dhihoo handaqee lolli achitti sabaaf sabni kaa walitti hin bu'unu rakkoo cimaatu jira jechuudha. So wantoota san hamma dandeenya guutuu goona jechuu miti. Nuti akka artistootatti akka ummatatti waan tokko mootummaa qofa irratti ilaaluu osoo hin taane maal contribution akkam godhuu dandeenya. Ummata diigamee akkamitti bakkatti deebisuu dandeenya. Walloo qofa osoo hin taane naannoo sanitti ummata agaw kun hundi buqqa'ee faffaca'anii jiran. Qeellam Wallagga raayis warri dhufee jira naannoo sanitti jechuudha. Wantoota kana hunda deemaa jira. Kanaaf nuti ummanni Oromoo baay'eedha. Konsartii kana yoo achitti goone galii galu san irratti even sponsoroota gaafachaa jirra. Asumaaniin kanallee abbootii qabeenyaa warreen biizinasa garaagaraa qaban malee proposaalii qopheessinee galchaa jirra. Isaanis irratti nu gargaaranii mootummaanis waan danda'u irratti nu gargaaree ummata buqqee kana qubsiisnee rakkoon jirtu beekadha. Like rakkoonis rakkuma baay'isaa deemti. Nama tasgabbeessuu danda'uu qabna. Nama qubsiisuu danda'uu qabna. Nama rakkoo keessaa baasuu danda'uu qabna. Rakkoo irratti lolli ogguus irratti baname bilisummaa wanni jaamusan nama shakkii keessa nama galchaa jechuun wanti kun hundi seetil ta'uu qaba. Oromoon rakkoo dabarte lola du'uu ajjeefamuu beela kana waan hojjetee keessaa bahee karaa beelaatiin yoo ta'e karaa lolaatiin karaa ajjeefamuun immoo waan mootummaan irratti hojjetuu danda'udha. Gaafa kun hundi nuuf ta'e wanti rakkoon dabarte nurratti deebi'uu hin qabdu amma jiraachuu hin qabdu namni du'uu hin qabu. Kanaaf 100% waan barbaannu san galmaan gahachuudhaaf irratti hojjannee erga deemamee as gahamee injifannoo guddaan wantoota hafe immoo kophaa osoo hin taane waliin hojjannee galmaan gahachuu dandeenya waan jedhuuf artistootas affeerree namoota garaagaraatti wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Ayyee galatoomaa artist Saliha Sami. Meegaa konsartiin Walloo akka qophaa'e yeroo gama social media adda addaatiin kallattii adda addaatiin beeksifni hojjetamaa jedhamee daawwattoonni keenya sirriitti akka hubataniif konsartiin Walloo guyyaan isaa yoomii eessatti qophaa'eera akkasumas artist Saliha Samitiin alatti artistoonni Oromoo irratti hirmaatan akkasumas keessummoonni irratti hirmaatan eenyu fa'i? Yaa iddoon barkumeetti hola barkumeetti yeroon isaa immoo akka biyyaatti differensii guyyaa 8 qabnaa waggaattis ji'a 8 waggaa 8 qabnaa waan akkasii jiramti. So Juulaay 20 ja'amee maxxanfame garuu Juulaay 28 no 27 akka asitti akka biyyaatti Juulaay jechuun adoolessa natti fakkaata 20 kan ta'u akka biyyaatti akka asitti immoo Juulaay 27 ta'a guyyaa san ta'a jechuudha. Namoonni irratti hirmaatan baay'eedha. Keessummoota artistoota baay'eetu jira. Warra garaa Walloo irraa dhufanis baandiin garasii dhuftu warri aadaa taphatu namoonni keenya kan naannoo Oromiyaa naannoo biratti hin argin ijoolleen garasii dhuftu taalantii ciccimaa qaban baay'eetu jira. Deebisee wallistoonni hedduu jiru garuu iddoo takkatti poostara irratti baasuun nutti ulfaatee jaanii namni hedduu waan ta'eef walumaa galatti artistoota Oromoo qofa osoo hin taane kan saba biraatis sabaaf sablammootii biraarraas warri affeeramaa jiru jira. Walumaa galatti haala saniin deemaa jira. Namoota garaagaraa baay'eetu irratti mul'ata. Akkan koreen qindeessituun achirraa qopheessaa jirtutti haala bareedaadha. So diversity. Haa ta'u galatoomi asirraa gaafitti aanu qabda. Mee kanuma gidduutti immoo artist Saliha kan nuni dhagahaa turre jirra ammas kan dhagahuuf deemaa jirru jirra. Sirboota garaagaraa irratti illee akkuma kana qophaa'uutu jirta. Haaraa kan jedhamu tokko immoo jira. Kanuma wajjin wal qabsiisiiti. Mee Saliha akkamitti eegdu? Mee keessatti si dabaluu fi matakkalfaa naannoo raayyaa matakkal hojjechaa turte akka amma dubbachaa turte warra matakkal warra raayyaallee waamaa jirtamee sana wal qabsiiftee wanti jirtu waan jiru waan fakkaatu si gaafanne mee achirraa nu ibsi.
hojjadheen jira sirba biyyatti hojjanne garuu faayinaal sagalee seenu mannaa fi waan amma achitti deemuuf sirba matakka laalchisee jechuudha. Naannoo garagaraa bakka isaan itti mul'atanitti hojjadhee similarly akkuma amma dura hojjechaa turetti hojjechuufani sirboota isaan laalchisee jechuudha. Wambaraa matakka naannoo isaan jiraatan irratti kuni waan dhumatee jiru akkaan dhaqetti probably sagantaa kanarratti dhiyaata. Sagantuma barkumee irratti dhiyaate inni immoo caalbaasiin dhiyaata osoo YouTube kanarratti haala adda ta'e waan daleenuuf sun immoo warreen naannoo matakkal jiran namoota gargaaramuu qaban ittiin gargaara. Kanarratti gaa abbootii qabeenyaa warra kilippicha waa'ee isaanii san bitatutu murteessaa gargaaruudhaaf jechuudha. Tiyaansee sirboota garagaraas sirboota naannoo garagaraa sabaaf sablammootii iddoo takkatti qabee waan hojjechaa jiru jira. Wantoota kanaaf osoo nama as jiruutiin irratti hojjechaa ture ji'oottan dabran keessa godhee istiidiyoo achitti qopheeffadhee waan amma sagalee galumaa fi akkuma dhaqetti wantoota kanarratti hojjechaa jira jechuu generally ooma namoota wal garsiisu. Haa ta'u galatoomii. Mee hayyee haga ammaatti kan ittiin beekamtee jirtu yeroo baay'ee xiyyeeffannaa kanatti irratti gootu uummata raayyaa fi akkasumas immoo uummata walloo irratti godinaalee Oromiyaa keessa hawaasa kan biraa irratti kan xiyyeeffatte yookiin immoo akkuma guutuu biyyaatti immoo bakka xiyyeeffatte gara fuulduraatti hojjechuuf deemaa jirtu ni jira. Ni jira. Ani pilaanii hedduun qaba. Artistoonnis baay'ee jiru. Waliinis hojjechuu irratti wantoota takka waan haasawaa jirus namoota garii waliin ni jira. Ilaa Keeniyaa keessa deemuu dandeenya. Pilaaniin kan koofa bira Oromiyaa keessa haa xumuru jeeti amman danda'utti. Ilaa Taanzaaniyaa deemuu dandeenya. Ilaa Ruwaandaa deemuu dandeenya. So sirboota ani gaafni jalqabee fi armeedduu wantoota hojjedhe alatti amma wanti interesting xiyya wantoota akkasiiti waa tokko barbaadee baasu fi khaanis wal keessa makuu waan ta'eef wantoonni akkasii na gammachiisa. Waa barbaadee dubbisee researchii mataa hootii gaggeessee so I'm so interested. Eegan kana godhe booda more ta'an dhufe jechuun wantoota hedduun bare waa'ee Oromoo biyyoota ilaa Afrikatti faffacaatee jiru. So suutaan itti deema pilaanni hoofanamu. Hayyee galatoon. Egaa imala gara biyyaa taasisuuf jirta. Yoom biyya deemta akkasumas agamlee agam turtee biyyatti deebi'aa jirta. Haalli jijjiirama biyya keessaa akka kana dura biyya deemtee turte nan beeka garuu haalli amma itti deebituu fi yeroo duraanii garaagarummaa ni qaba. Kan akkamiin ilaaltaa maal expect gochaa jirta maaltu na mudataa biyya keessa maal akkamiin ilaalaa jirta waa'ee biyya galuu kana? Gammachuun natti dhaga'ama. Dhugaa maaliif seete ani osoo lolli jiruus deddeebi'aan ture. Hafeen beeku biyyarraa. Yeroon hojii raayyaa hojjedhu osoo fincilli deemaa jiruun Maqalee ilaa Tigraay keessa naannoo sana deemaa ture. Kophaa kan koo jechuudha. Naaf haaraa miti. Amma immoo wanti anaaf haaraa godhu erga rakkoon tun taatee namoonni dilli kun ijoolleen tun wareegamte booda qilleensa achi jiru san arguuf. Fuulan gaafas yeroon deebi'ee dhaqu san arguu fi fuulan amma argu kana garaagarummaa isaa arguuf jarjaraa jira. Malee akka biraatti anaaf takkuma yeroo baay'ee deddeebi'aa waan hin tureef jechuudha. Mee kanuma wajjiniin gaaffii abdii kana wajjiniin wal qabsiistee konsartii kee kana wajjiniin wal qabsiisuudhaan ergaa natti dabarsitu iddoon isaa eessa akka ta'e yoom akka ta'ee fi hawaasni immoo maal gochuu akka qabu konsartii kee kana wajjiniin carraa kanatti fayyadamtee wanti itti dabarsuu barbaaddu yoo jiraate. Konsartichi Finfinneetti galma Barkumeetti akka biyyaa adoolessa Julaay hogguu jijjiiramu 20tti. Akka asitti immoo July 27 ta'a. Akkas ta'a amma diiteelii isaa miidiyaa biyyaarraas wantoota garaagaraa torbaanuma kana keessa ni dabra. So diiteeliin ni ibsamaa jechuu achirratti. Kanuma wanti immoo namoota Oromootti dhaamu konsartii kana uummata keenya gargaaruuf goona. Hamilee uummata Walloo ijaaruudhaaf ni jirra jechuudhaaf gadi baasnee karaa fagoo sanirraa gar Finfinnee fiilingii isaanii kana wanti boost godhuudhaaf
tokkoffaa lammaffaa namni illee haanu arku kana waanuma dirree bee dubbadhu firaa fi fira namni arguu qaba namni akka nama qabu namni arguu qaba kamuu kan wallaalummaa garagaraa hubannoo dhabuudhaan namatti duulu namni tokko akka nama qabu akka fira qabu akka wal qabu haa arku nuti naman xuynu daangaa namatti hin dabaru garuu dhumaati jaalalaa waan nama barsiisaa jira Oromoon arrallee kanaaf ijoolleen tuni gadi dhuftee manguddoon teenya gadi dhuftee isaan qofa miti saboota baay'eetu jira kan achirraa ijoollee sabaaf sablammootii jeneraalii kan dhufan hedduutu jira bakkee garagaraarraa jechuudha raayya dabalatee jechuudha ummata keenya hundi namni positive ta'ee dhufee irratti hirmaatee Walloo waa'ee Walloo nagalcha waa'ee rakkoo Oromoo nagalcha dhugumatti yeroo rakkoon achi jiru namni dhumaa jiru na quuqee jira maal gochuun danda'a jee osoo humaa gochuu humna qabaanne hedduu jira miti yeroo takkaafillee yaadee jiraatu yoo jiraate hiree kanatti fayyadamee ummata kana bira haa dhaabbatu hin jaa isaan qofa osoo hin taane abbootiin qabeenyaa namoonni isaan kana guyyaa tokkollee rifatee fi jiru yoo jiraate hiree kanatti fayyadamee haa gargaaru jaa galiin kun isaaniif galeeti karaa sirna qabeessaan jechuudha koreedhaan akkaataa warri nu gargaaraa jiru beekutti jechuudha irratti hojjetamee nama kana gargaaraa dhumarratti immoo namoota nu gargaaree mootummaa keessas barkumees bakka kana nu hayyamanii miidiyaa irratti beeksisa nu hayyamanii baandii nu hayyamanii gammachuudhaan waan kana fudhachuun anaaf akkumaan jetti jaalalti nama jijjiirti waan arkitutti amantas kuni qabxii guddaadha anaaf jechuun waa hin hubadhe nuti nama ka'ee hojjetu yoo taane karaan waan hedduu banaadha wal gargaarree fuuldura akka Baansi kennaa